السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في هردوفتوتا channel garee talaamizul imaan akkam jirtu nagaa jirtu fayyaa jirtu baga jiraatan akkuma beekamu gareen talaamizul imaan amma durillee hojii aartiilee islaamaa keessatti hoshora addaa kan taphachaa turte arrallee gaafii fi deebii sagantaa addaa qabannee isiniif dhiyaannee jira nama gaafii kana nu deebise badhaasni isa hona ta'a nu faana tura. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maqaan keenya Gaanki ya Nasiima. ayyee gaafii sadii si gaafadha gaafii sadii nama deebiste badhaasa kitaaba kana argattan gaafii jalqabaa kanatti jalqaba dubartiirraa namni amane eenyuuti? Sumayya. Sumayyaa miti? ها. اي عايشة. Aashaallee miti? هدية. Deebiste ta'e. Gaafii lammaffaadha jalqaba dubartii jalqabaa beera rasuulaa keessa yookaan haadha mana rasuulaa yookaan niitii rasuulaa keessa tan hadiisa akkaan odeessuun beekamte eenyuuti? عايشة. Gaafii sadaffaadhaa kanatti gaafii sadaffaadhaa haati Mariyamaadhaa maqaan ishee eenyuuti? هاتي مريم نبي عيسى دلتو. Mariyamaadha namni isaa haati ishee eenyu maqaan ishee? يسيكو هو أمبي خموه. قالوا قراتي خسني يا دلهم ما يا دلهم كذي دكتور. Ayyee dhabde gaafii akka itti namicha asirraa deebiste kitaaba faana fudhatte. Gobaas maashaallah jazakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Eenyu sin jala? روما إبسان نانجان. Hayyee gaafii si gaafadha yoomtudha? رقم كابو قافدو. Gaafii sadii si gaafadha gaafii sadii kana yoo deebistee badhaasa qabda. Gaafiin duraa kanatti jalqaba islaamummaa keessatti dubartiin amante eenyu? خديجة بنت خويلد. Radiyallahu anhu jazakumullahu khairan deebiste. Gaafiin lammaffaadha dubartii keessa beera rasuulaa yookaan haadha mana rasuulaa yookaan niitii rasuulaa keessa namni akkaan hadiisa odeessuun beekamu eenyu? عائشة انت لأبا بكر. Saallee deebiste lammaffaallee harkate gaafii sadaffaadhaa kanatti gaafii sadaffaadhaa Mariyamaa meeqa haadha isaa? Hayyee haati Mariyamaadha maqaan ishee? Yaal. Beeku. Dhabdi gaafii dhabdi. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Eenyu sin jedhu? أبسم أحمد نانجان. Hayyee gaafii si gaafadha. Gaafii sana yoo deebistee badhaasa qabda. Gaafii sadii si gaafadha. Dururatti gaafiin jalqabaa maal jetti? Haadha mana rasuulaa keessa yookaan beera rasuulaa keessa yookaan niitii rasuulaa keessa ta'u osoo inni jiruu duute eenyu itti gaafii? كفارة زينبة بنت خزيماتي لما فارت أمو خديجة. Maashaallah tanas deebiste. Hayyee gaafiin lammaffaadha. Haawwan rasuulaa keessa namni Abaa Hurayraa jala salaachise eenyu jetti? عائشة انت لأبي بكر. Radiyallahu anhu kanallee deebiste. Gaafii irraa dhumaa kana deebisinaan badhaasa kitaabaan fudhatta. Gaafii sadaffaadhaa kanatti haadha nabii isaa ni beekame? Hayyee haadha nabii isaa ni beekte Mariyamaa jechuudha. Haadha Mariyamaadhaa maqaan ishee eenyu? Hin dandeessu? مكرو. هايا. سوداء. هذا مريم هذا مكان هذه مريم مكان Hayyee dhabdeetis. Hayyee kabajamtoota keenya akkuma agartan kunoo gaafii akkuma waliin agarre kana gaafii nam takka illee hin deebisne badhaasa kana nyaata nu deebi asmaanuu isinilleen komantii jalatti deebisaatii abbaa badhaasaa abbaa kitaaba abbaa hawaasaa kana namni dura deebisee kitaaba abbaa hawaasaa ni badhaafama nageetti nuuf tura hanqophii biraa walitti deebinu. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh.